Godina Shawaa Kaabaa aanaa Jiddaatti namoonni daa'ima jiraatti ajjeesanii awwaalan hidhaa cimaa waggaa 16tiin adabaman. Boromashii dabalata qaba. Kun dhageettii gurraatiifuu waan akka malee suukkanneessaa ta'edha. Yakka fuula hammaataa gara jabinnaan haadhaaf abbaan waltiyanii ilmoo isaanii irratti raawwatamtuu as ba'e. Taateen kun kaaba Oromiyaa bulchiinsa godina Shawaa Kaabaa keessatti raawwatamutu himame. Oduun fuulaantuutun akkas jetti. Manni murtee olaanaa godina Shawaa Kaabaa namoota daa'ima jiraa awwaaluudhaan ajjeesan hidhaa cimaa ganna 16tiin adabamutu odeeffame. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Jiddaatti namooti 3 waliin ta'uudhaan nama lubbuun jiru awwaaluun ajjeesan hidhaa cimaan adabamuu waajirri kominikeeshinii poolisii godina Shawaa Kaabaa ibsee jira. Manni murtii olaanaa godina Shawaa Kaabaa qorannoo poolisiin dhiyeesseen duuba himata dhiyaate hordofee guyyaa yakki kun raawwatamerraa eegalee adeemsaawwan walxaxoo keessa dabalellee ibsee jira. Akka ragaa mana murtii kanarraa hubachuun danda'ametti namooti 3 gaafa fulbana 10 bara 2016 himatamtuu tokkoffaan guyyaa sa'aatii 5 irratti daa'ima dhiiraa eegadeetteen duuba abbaa fi haati isii waliin ta'uun daa'ima kana jiratti awwaaluu dubbatu. Halkan sa'aatii 1 irratti boolla qotanii daa'ima lubbuun jiru qarxaasa muranii boolla keessa kaa'uun biyyee fi dhagaa itti dachaasanii haala suukkanneessaa ta'een ajjeesuu isaanii odeeffannoo uummati kenne irraa ka'uudhaan hordoffiin akka godhame manni murtichaa ibsee jira. Poolisiin yennaa odeeffannoo hawaasaa kana hordof fulbana 22 bara 2016 ganama sa'aatii 2 irratti reeffa daa'ima kanaa qochisiisee baasisuun mana murtii Maaram Gallaay jedhamutti awwaalchisuu itti gaafatamaan kutaa qorannoo yakkaa fi murtii haqa kennisiisaa aanaa Jiddaa gargaaraan inispeekteraa Taaddasaa Nugusee dubbatanii jiru. Sababni isaas ammoo yakka kana raawwatiisaafis intalti daa'imaa deette tun kaadhimamtee waan turtee fi kana dhoksuuf yaaddamee akka ta'es ibsamee jira. Poolisii fi abbaan alangaa waliin ta'uun galmee himatamtootaa eega qorataniin duuba mana murtii olaanaa godina Shawaa Kaabaaf dhiyeessanii jiru. Manni murtichaas himata dhiyaate kana ilaaluun falmii abbaan alangaa fi himatamtoota jidduu ture eega dhageeffateen duuba seera yakkaa bara 1996 keewwata 32 tokko A fi keewwata 539 tokko A bu'uura godhachuudhaan himatamtooti balleessaa akka raawwatan itti muree jira. Haaluma kanaan dhumarratti dhaddacha gaaf guyyaa 16 ammajjii 5 bara 2016 ooleen tokkoon isaanii adabbii hidhaa waggaa 16 fi ji'a 6tiin adabamanii jiru.